السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكون جرت ما تناقضوا نجاب من ربي بكم جرت نتسني فواجهتي بيتشا أما قافي مراسة قافي ديبي أحمد أورا والإنتاسني قافي كان يسني ديبي زوج بكتنا ترجميرا قافي تكو كقولني تنادي عتي قافي لك النين ديبي سا ولين بوها يجودا قافي لك النين كيسا قافي تكو كقولني تي kana gaafii kanatti seenuun dura dhuga Rabbi Ahmadiin wanti jechuu barbaadu akka yuutuubaroota hedduu akkuma yuutuubaroota beekamtoota warroota faamas ta'anii jechuudha hojjennee bakka tokko gahuu dandeenya waan ta'eef Ahmad keenya jabaadhu akka hojjettee bakka tokko geettu abdiin qaba hojii keetitti jabaadhuun jedha. Gaafilee kan gaafatte keessaa gaafii baay'ee bareedduudha. Gaafilee natti qopheessite gaafii nan bada jedhan jiru gaafii natti ulfaatillee hin jirre natti fakkaatu. Mee gaafii tokkoffaarraa eegallu gaafii tokko nutti jira. Gaafii tokkoffaa maal jetti ati eenyu maqaan kee eenyu jedhama innaa bakka jirtu keessa akka argamtu ibsiidha. Ani maqaan koo Rashiid Hussein jedhama. Maqaan koo Rashiid Hussein Gonsaa Mootumsa. Kan itti dhaladhee godina Arsii Lixaa aanaa Qoree Gandaa Buusaatti. Gandallee eegin hanga gandaa hundaa isinitti hime. Innaa kanaa jechuudha. Amma kan hin jiru Naayiroobii, Keeniyaa Naayiroobii jira. Keeniyaa Naayiroobii keessa jira. Gaafii lammaffaani wanti ati nan beeka jettee ofitti amantu maalidha? Wanti ani beeka jedhee ofitti amanu tokko amantaa kooti hin beeka. 100% beekullee baadhu hin beeka jedhee ofitti amanu. Isa keessaa maal 100% hin beekta? 100% dhimma amantaa keetii maal beekta yoo jettan fakkeenyaaf ergama Rabbii sallallahu alaihi wasallam Muhammad ergama Rabbii ta'uu nan beeka itti namana akka amantaa musliimaatti ergama Rabbii jaalatamaaf kabajamaa ta'uu isaa itti namana. Inni lammaffaan maal beektaa yoo jette immoo nyaachuu dhuguu akkamitti akka nyaatan akkamitti akka dhugan hin beeka. Kanaafuu nyaachuu dhuguun hin beeka jechuudha gaafiin lammaffaan. Inni sadaffaan immoo maal seeta haadha abbaa koo keessattuu haadhaaf abbaa koo haadha koo ta'uu abbaa koo ta'uu sirriitti itti amanaa jechuudha waan hin beekuuf. Kanaaf gaafiin lammaffaa asuma irratti hin dhumata. Gaafii sadaffaan maal jetti sooshaal miidiyaa kanarra maal hubatta? Sooshaal miidiyaan waa baay'ee irraa si hubachiisa, waa baay'ee irraa si barsiisa. Hangama kootiin waa baay'ee irraa fayyadama, waa baay'ee irraa hubadha jechuudha. Tokkoffaa maal irraa baradha yoo jette sooshaal miidiyaa irraa maal barata yoo jette barnoota ni argatta beektaa. Sooshaal miidiyaa irraa namni sooshaal miidiyaa fayyadamu waa baay'ee irraa barata. Tokko fakkeenyaaf gama barnootaatiin yoo ilaalle barsiisa caalaa yeroo ammaa wanti barumsa gahaa namaaf hin naaru sooshaal miidiyaa googilii fayyadamtee yuutuubii fayyadamtee waan garaagaraa barsiisaa olitti insuteenshinii tokko hin qabne jechuudha. Waan garaagaraa irraa barataa irraa. Inni lammaffaa immoo sooshaal miidiyaan biizinasii akka ta'e irraa ni hubadha jechuudha. Biizinasa yeroo ammaa akkuma namni hojii biraa hojjetatee jiraatu sooshaal miidiyaa yoo itti fayyadamte yuutuubii, tiiktookii, feesbuukii yoo itti fayyadamte bifa sooshaal miidiyaatiin bifa biizinasiitti akka biizinasiitti waan gaarii viidiyoo gaarii kireeti godhaa yoo hojjechuu dandeette akka biizinasaatti itti fayyadamaa jiraachuu namoota ni hubadha. Kanas marratti hin xumura. Gaafiin arfaffaan maal jetti? Eega dhalattee of beekte nama fayyaddee beekta. Yoo fayyaddee jiraatte maaliin fayyadee eenyu fa'a? Gaafii kun gaafii bareedaa. Erga dhaladhee of beekee nama fayyadeera haniin jedhu tokko lama baay'ee miti. Kanaanuu sirna haala barnootaa keessattuu yeroo yuunivarsiitii jiru ijoollee baay'ee gargaaraa ture. Dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'ee gargaaraa ture. Goddanyaa cimaa tokkoon qaba goddanyaa akka lubbuu jechuudha. Goddanyaa kan koo kun ammoo hiriyyaa jechuudha goddanyaa dhiifama. Hiriyyaan kan koo kuni maal jettanii barumsa hojjechuu ni tattaafata garuu hanga hunda barumsa kana hojjechuu hin danda'u.
እና baay'ee gargaaranii ture jechuudha. Baay'ee wal gargaarra. Baay'ee tokko gargaaranii ture. Ijoollee ifin mucaa shamaraa takka illee jirti. Baay'ee wallaahi waan nama boonsaa haalli isiin keessa dabarte garuu yoo ilaalan annaa keessa ofii natti himtee waa baay'ee natti himte jennaan baay'ee gargaaraa ture jechuudha. Kanaafuu keessatti yeroo yuunivarsiitii jiru ijoollee hedduu gargaaraa turedha. Alhamdulillahi yoo rabbi namaa kenne waan biraatiin illee nama gargaaruun nama jirti. Garuu gama barumsaatiin nama gargaareera jechuudha. Inni shanaffaani gara fuulduraatti maal ta'uu feeta? Gara fuulduraatti maal ta'uu feeta? Inshaallah gara fuulduraatti nama famasii tokko ta'uu barbaada. Famasii jechuun isinii galaan nama beekamaa jechuun nama beekamaa haftaamii ta'ee beekamuu hin taane hojiidhaan. Haftaamii birrii qabaatee beekamuu hin taane nama hojiidhaan nama gargaaru. Fedhii kooti garuu fedhiin koo inni lammaffaa maaliif dipaartimentii barsiisummaa kana keessaa bahee gara dipaartimentii doktorinnaatiitti ce'uu barbaada. Baayoloojii wanti filadhee koo kaayyoon koo inni tokkoffaan isaa gara doktorummaa seenuu barbaada. Yoo rabbi taate inshaallah gaafa maasterii koo hojjedhu doktorinnaadhaan hojjechuu barbaada. Yoo rabbi taate gaafiin jaaffaan addunyaa kanarraa eenyu jaalatta jira? Addunyaa kanarraa kun beekamaadha yaa obboleessa keenya. Addunyaa kanarraa wanti haadha abbaa caalu hin jiru. Ana haadha abbaa koo caalaa wanti jaaladhu illee hin jiru. Kanaafuu haadha abbaa koo jaaladhaan jedha. Haadha abbaa koo caalaa wanti naa caalu hin jiru waan ta'eef. Nafsee ofii caalaa haadha abbaa yoo jaalatan irra bareedaadha jechuudha. Kanaafuu haadha abbaan waa hunda keenya waan ta'aniif kanaafuu nama shakkisiisuu nama amansiisu jechuudha. Gaafiin torbaffaani jiruu kee keessatti gammadee beektaa? Yoo gammadee beekte maalitti gammadde? Gammadeera yaa obboleessa. Jireenya kiyya keessatti akkamitti gammade yoo jette gama barnootaatiin gammadeera. Gaafa kutaa 10ffaa fudhu qabxii gaarii galmeesse baay'ee tokkotti gammadee ibinna bira maatiin koo baay'ee itti gammadaniiru. Gaafa yuunivarsiitii eebbifamee bahus akkasuma. Gaafa kutaa 12ffaa qabxiin koo baay'ee gadaana waan ta'eef hangas hunda nan gammachiifne gaafa yuunivarsiitii eebbifamee bahu eebbifamtee bu'aa kan kee arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef. Hojjettee firii bu'aa kan keetii arguu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru waan ta'eef eebbifamee gaafa galuu hedduu na gammachiisee maatiin koos hedduu gammadan waan ta'eef maatiin gammachuu maatii kan keetii arguu caalaa wanti si gammachiisu hin jiru. Kanaaf eebbifamee gaafa galu baay'ee itti gammadee. 8ffaan akkas jetti. Wanti osoo godhee jiraadhe jettee yeroo baay'ee gadditu jira. Yoo jiraate maali nini? Wanti osoo godhe jedhee gaddu baay'ee illee hin jiru. Maal seete? Gama barnootaa kanaan yoon irra sii deebi'ee irra wayya. Gaafa kutaa 11 baradhu amma kutaa 10 san hin turre. Duriyyummaan na seene ijoollee tokko walitti dabalame. Ijoollee magaalaati. Akka nama magaalaa ta'a jedhee hin badde. Kutaa 12 qormaata kutaa 12 akkaan haala barbaadu hojjannee hin qo'annes waan ta'eef uduu akka kutaa 10 sanitti qo'adhee yoo sana bakka gaarii jira. Yoo tana sadarkaa doktorii, sadarkaa maasterii, sadarkaa doktoraa, sadarkaa injiinaraa bakka tokko yookaan kompiitaraan bakka tokko jira ture. Karoorri koos doktorinnaa ture wanti naachuraal saayinsii barachaa turee fi amma maal seete? Uduu achi deebi'ee kutaa 12 umriin koo duubatti deebi'ee kutaa 12 sana hojjedhee qabxii gaarii galmeessee gama yuunivarsiitii deemee jedhee hawwii kan koo ture. Waan biraa waan duubatti deebi'ee jedhee yaaduu qabu. 9ffaani umrii kee dabarsite keessatti nama gammachiiftee beektaa? Yoo gammachiiftee jiraatte umrii dabarsite keessatti haadha abbaa kan kee waan feeteef illee gootuuf hangam gammadanillee nama gammachiiste jettee dubbachuun hin ulfaata. Garuu hedduu tokko gammachiiseera. Maaliif gaafan eebbifamee galu haadha abbaan koo baay'ee tokkotti gammadanii. Maaliif ilmi kan kee ati haadha abbaa taatee ilmi kan kee waan ati barbaaddu bakka inni gahuu barbaadu yoo sii gahe haadha abbaan kee gammachuu olii sii gammadu waan ta'eef gama kanaan isaan gammachiiseera. Gama biraatiin ammoo tokko lama jechuun natti ulfaata. Maaliif waan haadhaaf goote waan abbaaf goote akkana godhee gammachiiseera jechuun baay'ee ulfaata. Maaliif kanaa oltu isaanirraa eegama, isaanii godhutu eegama waan ta'eef jechuudha. Gama biraatiin nama biraa fayyadeera hin jiru. Nama tokkollee fayyadee hin beeku. Fayyadee gammachiisee hin beeku. Maaliif akkuma jedhe ijoollee yuunivarsiitii keessa waliin baradhee gargaare malee
nama birriidhaan gargaaree nama beekumsaan gargaaree hin qabu. Garuu hoo namni gargaaraa gara fuulduraatti gammachiisuu ni mala kan beekamu. Akkasuma immoo barataallee barsiisaa waan ta'eef gama barumsaa kanaan nama cinaa waan jiruuf biyya cinaa waan jiruuf gama fuuldura nama gammachiisuu ni danda'a, biyya gammachiisuu ni danda'a jedheetiin yaada. Kudhanaffaa mana gaaffiif deebii kiyyaa irratti dhiyaachuu keetiif maal sitti dhagahama? Gammachuu guddaa na dhagahafi dhugaa rabbii gaaffiif deebii akkanaa si waliin hin taasisuu kootiif baay'ee na gammachiisa. Gaaffii akkanaa babbareedduu baaftee na dhiyeessuu keetiif atillee galata guddaa qabda. Galatoomii Ahmed keenya. Inni dhumaa ammoo wanti jechuu barbaadu anillee akka gama tokkoon barsiisaadha, gama tokkoon yuutuubara ta'uu barbaada waan ta'eef liinkii viidiyoo kiyyaa viidiyoo kana jala ni kenna. Warri viidiyoo kana daawwattanii hanga dhumaa daawwatan jechuudha. Viidiyoo kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasuma immoo kiyyoo tiyuub kan jedhu immoo liinkii isaa ilaaltaniiti sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Liinkii barnoota qabatee isin viidiyoo chaanaalii barnoota qabatee isin dhufaaru waan ta'eef laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa jechuun barbaada. Ahmed keenya galatoomii galanni kee guddaadha.